Ashama harka fuudhee hordoftoota koo akkamiin jirtu nagaa keessanii anis nagaa fudhatii galata rabbiin isinii jedha isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'ammoo deebi'ee isinii dhufee mata dureen keenyallee hiibboodha. Beektu yeroo yerootti gorsa obbolummaa yeroo bakka yeroo tokko hiibboonis jira mammaaksiis jira baajoonis jira waan baay'ee irraa hubatti jedhee yaada. Kanaaf har'a isinii deebi'ee jira. Garuu immoo isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama isin gaafadha. Nan ture miti egaa haalli gisee hunda akkasitti namaaf hin mijaa'u. Yeroo tokko akkasuma namaaf mijaa'e walitti deebinee wal tattabachiisnan isiniin jedha. Warri maatii koo hin taane immoo kottaa maatii kootti dabalamaa. Warri maatii koo taatanii nagaa ammaan jajjabeessaa turtan immoo guddaa galatoomaa. Rabbiin isin haa eebbisan isiniin jedha. Har'as immoo isinii deebi'ee eebboo tokkoonii yookaan deebii isinii deebisaa tuman deema jedhee tanan yaada. Hanga tokko liivii soo ta'e silaa isinumatu deebisaa yoo liivii seenuu immoo baay'ee haalli illee naa mijoofne yeroo biraa liivii irratti baay'ee gaaffii mammaaksa oduu durii waan tokko si waliin taphadha. Har'aa fi hibboo xinnoo wayii isin gaafadhee yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinan isinii jedha. Haga sagantaa kiyyaatti na hordofaan isiniin jedha. Baay'ee gara sagantichaatti deemna gara gaaffiitti jechuudha. Mata dureen keenya akkasuma hibboo jedha. Hibboo yoo jedhan hibboo jedhamu jedhamu tokko laazima silaa nama lama ta'uu qaba. Namni tokko hibboo jedha yoo tokko hibboo jedhe anis kophaan jira waan ta'eef nama hin qabu. Kanaaf nani kubaa kiyyaa isin gaggaafadha. Isinumti immoo maatiin koo naa deebisaan isiniin jedha. Hinkama uummadhu maatiin dhuma kiyyan gaggaafadha isiniin jedha. Hayyee gara gaaffiitti deemna. Akkas jedha hibbuun kiyyaa qaba. Ganama argeen guyyaa dhabee jedha. Ganama argee guyyaa dhabee. Maa inni kan ganama arganii kan guyyaa dhaban? Maa inni mee yaada? Maal isinitti fakkaata? Wanti ganama arganii guyyaa dhaban maali? Ganama arganii guyyaa dhaban. Deebiin fixeensa ganamaati. Yoo halkan fixeensi lafatti gadi akka bishaaniitti lafa yoo bubbu'aa bule aduu yoo baate immoo yoo aduun itti baatee lafti ho'ee jedhe bishaan sun hin dhugaa lafa yoo ho'uu sun hin balleessa. Kanaaf ganama argee tanan guyyaa dhabee jedha. Erga aduun baatee ho'uu dabalamee ho'ee waan san lafa sanii balleessa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa fixeensa ganamaati jedhama. Yoo mammaaka kanaa namoonni hedduun hin beektu jedhee yaada. Yeroo baay'ee abboonni keenya nu bira ta'anii galgala gisee mammaaksa hibboo baacoo waan adda addaa kana taphatan. Ijoolleen Oromoo baay'ee namni hedduun sirriitti beektu jedhee tanan yaada. Akkasuma anis waanuma maatii koorraa waa gisee xiqqoo maatiin koo gisee mana keessa ta'anii waa taphatan isumarraan waa isiniif qooda jedhee tananii namoonni immoo sirriitti hin beekan jedhee yaada. Namni hin beekne hin jiru. Ilma Oromoo ta'ee namni kamiyyuu hin beekadha yaada. Garuu kan tokko beeku tokko kan beeku ta'a. Wanti akkasii baay'ee jira. Kanaaf kanuma kana waan ta'e wal tattabachiisnaa waluma bashannansiifnaa hin isin jedha. Gaaffii lammataatitti dabarraa. Gaaffii lammata lafarra kaattii saree fakkaatti. Lafarra kaattii saree fakkaatti gaaffii lammata. Maali wanti lafarra kaattu kan saree fakkaattu maali? Mee ilaalame wanti saree fakkaattu maali? Lafarra kaattii saree fakkaatti. Bifuma saree fakkaatti haalli deemichi ishii bifuma saree fakkaatti. Ofii immoo lafumarra kaatti akkuma saroota jechuudha. Kanaaf mee deebii kana mee deebisuu yaaltu jechuuf illee garuu deebii miti. Yeroo deebii ta'e komantiidhaan deebisuu dandeessu. Kun immoo viidiyoo waan ta'eef anumatu isiniif deebisaa deema. Yoo gisee biraa immoo liiviidhaan waliin taphachuu dandeenya. Haala sirriitti yeroo bal'inaan argadhe jechuudha. Deebiin sirriidha.
sardiidha namni hin beekne hin jiranii yaadu akkuma sareeti bifuma sareeti jechuudha sardiidha lafumarra kaatti akkuma sarootaa kana jechuudha yoo sarootatti illee hin madattu adduma ishii jiraatti ishiin sardiinni adduma kanaaf deebiin sardiidha jedhamti. Har'a isin gaamoo kanuma irratti isin gaamoo gaafii tokko isiniif dabalaa ani isiniin jedha isin gaamoo gaafii tokko isinii dabalu gaafii tokko isiniif dabalamoo isin gaa warroonni immoo gaafii qabdanii koomantii jalatti yaada keessan hundumaa wanti isiniin galle yoo jiraate koomantii jalatti na gaafadhaa isiniif hin deebisa. Yaada keessan koomantiidhaan wanta isiniin galle wanta na gaafachuu barbaadan isiniif deebisa koomantii jalatti naaf barreessaa hundumaa jechuudha warri waan na gaafachuu barbaadan waan hin beekurraa isiniif hin deebisa jechuudha waan hin beeknellee waluma barsiifnetuma nama biraas namammoo naa ol sirriitti beeku gaggaafannee isaan irraallee deebii argachuu dandeenya. Kanaaf waan isiniin galle yoo jiraate na gaafadhaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya irraa kanumarratti nu gahamoo kan biraa tokko isiniif dabala hin gahamoo gaafii tokko isiniif dabala gaafii tokko isinii dabalu gaafiin kun baay'ee salphaadha namni kamiyyuu hin deebisadhee yaada akkas jedha yoo bahu mana ilaala yoo galu ala ilaala maaliin yoo manaa gadi bahu mana ilaala yoommoo alaa ol deebi'u aluma ilaala maaliin wanti ala ilaalu kun wanti yoo mana keessaa gabbaa'u mana ilaalu yoo ala gabba'e immoo ala ilaalu maaliin wanti yoo bahu mana ilaalu maali yoo galu immoo kan ala ilaalu maali tokkuma inni kun gaafiin tokkuma yoo bahu mana ilaala yoo galu immoo ala ilaalaa jira maayinni deebiin kun yaalaame maal isinitti fakkaata gaafii salphaadha namni kamiyyuu hin beekne yaada yeroo baay'ee gaafii kana mana keessatti illee wanta nama tokko mana keessatti beelladoota keessa mana keessatti namoonni tokko akkasii bitatee mana keessatti waliin jiraachuu danda'a. Yoomii waan akkasii kana maal fakkaatame koomantii jalatti barreessaa isinme deebiin gaafa re'eeti gaafni re'ee akkuma isin beektanii yoo gadi bahu aluma manuma keessa ol laala yoo immoo alaa ol deebi'u karumatti garagalu san jechuudha achumaan ol laala. Kanaaf deebiin gaafa re'ee jedhama viidiyoon keenya irraa kana fakkaataan isiniin jedha yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa ani isiniin jedha viidiyoo kiyya immoo laayik sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha piliis ijoollee oromoo mee nu jajjabeessaa inni isiniin jedha laaltanii biran darbinaati laayikii godha sheeris godha. Kanaaf isiniin jedha mee nu jajjabeessaa nu guddisaan isiniin jedha viidiyoon keenya irraa kana fakkaata yeroo biraatiin immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa nagaa naaf ta'a nagaa keessanaaf jiraadha yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedha nagaa naa ta'a nagaa